Manni maree amantoota Itoophiyaa haala waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessa jiru irratti akka yaaddansaa ta'ee dubbatee jira. Manni marichaa haala waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa irratti gaazexeessootaaf ibsa kennee jira. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Kiristaanonni amantii Ortodoksii kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiran Phaaphaasota addaan ba'anii fi mootummaan dhimma waldaa kiristaanaa keessa seenuu mormuuf soomana guyyaa 3 labsuudhaan gurraacha uffachuu jalqabanii jiru. Phaaphaasonni addaan ba'an Sinoodosii qulqulluun waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa yaada afaan dhalootaan fayyadamuudhaan wangeela amantoota naannoo Oromiyaatti dabarsuu keessatti gurra nuullaanne yookaan dhaggeeffachuu dide jechuun himatu. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa Waashintaniif naannoo ishee keessa jiraatanis White House fuula duratti hiriira bahuudhaan haala waldaa kiristaanaa keessaa yaaddoo qaban ibsuudhaan mootummaan Itoophiyaa hojii kana keessa akka hin seenne waamicha dhiyeessuun isaanii gabaafameera. Walitti bu'iinsa Kiristaan Mikaa'elii magaalaa Shaashamaniitti gaaf sanbata dhaqqabeen lubbuu namoota darbe. Rakkoon kun muddamman kiristaanaa keessatti deemaa jiruun kan wal qabate. Manni Kiristaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa lakkoofsan ibsu baatus ajjecha raawwateef humnoota mootummaa himata. Guyyaa irraa awwaalchi namoota 5 raawwachuun ibsama. Qondaalii mootummaa dhimma kan gaafataman garuu hin waakkatan. Humnoonni mootummaa miidhamuu himan. Obbo Amboo Juulaa hoogganaa itaana wajjir bulchiinsaa fi nageen magaalaa Shaashamannee Galaana Balaayitu dubbise. Namni meeshaa isaa irratti dhukaasaa turellee tokkollee hin jiru. Kan dhukaasaa turellee ufumaa isaaniiti. Namni tokko lama sadi haa ta'u kan ta'ellee meeshaa isaan dhukaasaa turanii ofii isaanii keessatti wal fixan wal ajjeesan malee qaamni keenya yookiin qaamni nageenyaa tokko rakkoon isaan irra geesse tokkollee hin jiru. Qaamni mootummaa yookiin immoo waraanni mootummaa kan rukutamee kan mana yaalaa keessaa ruyyuu baay'ee rakkoo barbaade. Uduma obsan irratti nurratti dhukaasanii too nama baay'eedha kan miidhame. Galgal jimaata irraa eegalee dureewwan amantaa haaraa muudaman jedhaman dhufuu ibsamuun wal qabatee hordoftoonni amantichaa adeemsa kan morman mana amantichaa wal ga'uu jalqaban. Rakkoon sanbaata guyyaa keessa dhaqqabe. Qondaalii mootummaa kana jedhanii malee manni Kiristaan Ortodoksii duree amantii kataan Malaka Hiwat Qomos abbaa waldaa Yesuus Seefuu Galataa humnoota mootummaan ajjechaan raawwatamuu hima. Ammayyuu itaanatu dubbise. Baay'eedha qaamni argame shantichaadha kun akkuma jiru ajjeesanii too deemanii baay'ee isaanii ture ajjeesanii tura baqatan. Kanneen ajjechaa kana raawwatan jettan ee'uudha. Poolisiin akka achirratti ilaallu garuu liyyuu haayilaa fi magaalaati dachuu keessa jira. Tole kan ajjeefaman alatti kan madaa'an beekamu. Mammadaa immoo maaltu beekamu hospitaalli marti kun warra madaa guddaa irra deemuutti halluqa jedhee jira lukni murame jira. Rakkoo adda addaa irratti jira mataan dhahamee jira harkaan dhahamee jira. Tole amma bulchiinsa qondaala mootummaa kan magaalaa Shaashamannee dubbisnee waan isaan nuun jedhan maali? Ajjechaan kan raawwate poolisiin miti warruma bataskaana eeguuf yaa'anitu walitti dhukaasee ajjeeseedhaan maali deebii mana kiristaanaa kanarratti? Kuni kan beekama akka darbatan isaan kanaafuu ni beekaman isaan. Oduma isaan warri abbaa amantaan deemu warri manaa deemu akkamitti hidhannoo qaba. Hidhannoo qabu mana biyya kana keessatti kan beekamu. Poolisaanis kan beekamu. Hidhachiisee ergeenyu mootummaadha miti. Maasoban akkanatti warri viidiyoodhaan qabatana jira. Maal jechuudha kun? Nu'uu ilaalaa turre yeroo poolisoonni qaxaqaxanii ajjeesan. Isaanumaan ajjeese. Isa bichaa miti bataskaana duubaan jiru fookii kondominiyeemii tokkorraa maskootii banatee yeroo maskootiidhaan shugguxiidhaan rukutu malee ilaalaa jira. Harkeen dookumentiin harkeen irra jira. Moo isa miti nama biraatu wayaa poolisii uffate jechuun yaayyuu duubatti hin deebi'ani. Namoonni miidhaman gara hospitaalota itti geeffaman keessaa tokko hospitaal Malkaa Odaa magaalaa Shaashamanneetti argamu. Obbo Sultaa Hussein itti gaafatama hospitaalichaa. Warruma balaa tasaadhaan miidhaman namoota muraasatu dhufe sanaan alatti keessiin biraan tureeyyuu gara dhaabbilee biraallee fiduu danda'u. Lakkoofsaa meeqatu beekama kan isin bira dhufan? Lakkoofsaan sadarkaa isaan sirriitti adda hin baafne garuu namoota muraasa turan akka nama 10 akkas ta'e. Tole kunneen kanuma miidhamanii dhufan malee kan lubbuun darbe jira. Kan miidhamanii kan dhufan. Viidiyoon qoodamaa ture haleellaa yeroo raawwatuu fi namoonni yeroo jeeqaman argisiisa. Obboleessi namoota walitti bu'iinsa gaaf jimaatan lubbuun hafan keessa tokko waan raawwatee akkanaa namayyuu itaanatti hime. Amantaa jedhetti kan gana mana amantaa san deeme waaqa ofii galateeffachuudhaaf jedhetti iddoo sanatti kan argame jechuudha yeroo sana.
Gaafa sanbataa ganama. Gaafa sanbataa ganame. Tole egasii maaltu ta'e? Akkani naan jedhetti osoo nu marsan jedhee mana amantaa san keessaa ba'uu hin dandeenye jedhee achuma keessatti mooraa san keessatti oollee. Marratti naannoo sa'a sagal irratti dhukaasni addaa milishaa akkasumas humna addaa Oromiyaa fi poolisii magaalaa Kaayitilee irraa dhukaasni gara malee nutti baname jedhe. Adarraa gara mooraa keessatti cabsanii seenan jedhe. Sana booda qeerroon dargaggoonni baay'inni isaa kan hin beekamne gara iddootti seene. Inni rukutamee kufee jechuudha achuma iddoo keessatti. Dhumarratti isaa bilbila isaaf qabeenya isaa maallaqas keessaa fudhatanii. Luka tokko immoo achitti uleedhaan na rukutanii na miidhanii narree natti jechuudha. Tole warri miidhaneedha. Akka inni jedhutti qaama mootummaatu jedhaan poolisootummaatu dhufe jedha. Akkas qeerroo kan jedhan uffata addaa warroonni uffatanis dargaggoonni magaalaa sanii seenaniiti kan rafrates isaanuma jechuudha qabeenya isaa kan rafrate. Miidhamni isaa hangamii amma wallaansa argataa jira moo akkam? Wallaansa gara argataa jira magaalaa Hawaasaa keessatti naannoo Sidaamaa yaalamaa jira jechuudha. Miidhamni isaa jechuun haga jabaadha moo salphaadha moo jechuu kiyya? Jabaadha. Hullumiin lachuu lafee caccabee jira. Luka isaatis karrasaa sana kaan immoo uleedhaan akkuma sarisiin jedhe kan tumame. Inni sun lafeenis baay'ee caccabee jira. Ammaaf ogeessi yaalee jira. Fuulduratti maal akka ta'u hin beeku. Waaqatu beekata. Namoonni akkasaa miidhaman kaan jiru kanatti beektu kanatti odeeffatte kan irraa dhageesse. Asittuu kan yaalamaa jiran nama 11 baay'ee kan miidhaman kan sammuun isaanii bakka lamatti loon isaanii harki isaanii caccabe garmalee kan miidhaman baay'eetu jiru hospitaala kana keessatti kan bakkaan jirutti kan jechuudha. Amma humnoota mootummaa gaafanne jenne humnoota mootummaa haleellaa kan raawwanne warrumoota kana keessa jiruutu walitti dhukaasee wal miidhee jedhan ati akka obboleessi isaa nama miidhame tokkotti maal deebiin kee? Akka inni sarara hubadhee na wajjisuuf yaaletti qaamni hidhatti mooraa mana amantaa keessa hin turre gonkumaa jechuudha akka inni natti jetti. Meebii kaa'inis itti nama inni kan jiru maali waardiyaan oddoo sana eeganii hin jiru sigaa qabeessa ta'an sunniin dhukaasuu danda'a kan jiru shakkii qaba jechuudha yeroo sanatti mana amantaa keessa kan jiru malee dhumarratti hunduyyuu kan raawwatamaa ture alaa wal tokkofamaa jira jedheeti natti jechuudha. Naannoo isaatti fooqeen jira. Achirraa akka dhukaafamaa turetti kan natti jechuudha. Guyyaa irraa eegalee naannawee guyyaa 3 turuu fi hordoftoonni amantichaa uffata gurraacha uffatanii mana kiristaanaa labse. Gamkaaniin mootummaan ibsa gaaf dilbaata baasen rakkoon akka nagaa furamu ibsa. Qaamoleen sabaa fi amantii daawuu godhatan jedhee akeekachiise. Manni amantaa garuu ibsa mootummaa qeeqxe. Muddamni 7 lamaan dura mana kiristaanatti eegalee ammallee furmaata hin arganne. Kirkir lafa cimaa Taakii fi Suuriyaa mudateen wal qabatee namoonni 2,000 ol du'uun gabaafame. Pireezidantiin Taakii Erdogan yoo xiqqaate Taakii keessatti namoonni 5,883 bala kanaan du'u ibse. Suuriyaa keessatti namoonni baay'een madaa'utu gabaafame. Kunis dabalaa deemuu tilmaama. Afnaan Khaalid Tarkii jiraatti. Wanta jabde akkanaan himti. Amma ana Diyarbakirtiin jira. Irtigira imalmaana zilzaal tahee jira. Mana hedduu digamee jira. Nama 20 caalaa turee jira. Bakka anatti jirutti halee galgala za'aa 10tti hirribatti nukaasee kana dachi zilzaal. Eegas booda nuti fooqii fuloor jahattiin kifila kiyya ture doormi jirna nuti. Kana zilzaal dhibee tahee cihaa baanee ilaa ganama za'aa 3-4 alatti taane za'aa 10 deeganii ilaa za'aa 3 alatti taane. Eegas booda ammas dhaabbatee jiranii deebine eegas deebine booda ammas za'aa jahatti haareetti ammas eegalee rabbi nu baase ammas cihaa baanee eegas booda hin deebine khalas amma fortitti taa'u jirna xayyaara eegu jirna bakka bira deemuuf. Ees deemtanam? Amma Istanbul karaa Istanbul hin jiru kana gaariidha hin jiru zilzaal hin jiru sanifi Istanbul amma deemuufidha. Diyarbakir dhiheenya ka jiru biyya hunda baay'ee goddaamanii jiran nama hedduu ta'ee jira baay'ee mana digamee jira.
jalqabaanii daandii magaal Finfinnee fi magaal Shaggar wal qunnamsiis cufuu fi yaalii namoonni taasisan poolisoonni 19 dhahaa miidhamuu poolisii magaal Finfinnee ibsa. Rakkoon kunin bakka Filiidooroo jedhamtutti raawwatu ibsa galgala kan baasan yoo himka ta'u kanneen rakkoo kan duub jiran akeekachiisa. Uummattoonni kibba Itoophiyaa naannoo haaraa hundeessuu fi filannoo riifareendamii geggeessan waggoota afran darban kibba Itoophiyaatti filannoon riifareendamii hundeessuu fi yeroo sadaffaaf geggeeffamuu isaati. Kanaan dura naannoo Sidaamaa fi naannoo kibba Itoophiyaa haaluma wal fakkaatuun hundeeffaman namoonni miliyoona 3 ol ta'an sagalee isaanii kennuuf galmaa'an. Rakkoo nageenyaa godinaalee naannoo Oromiyaa 11 keessatti uumameen uummanni tajaajila fayyaa sirnaan argachaa akka hin jirre biiroon fayyaa naannichaa beeksiseera. Buufanni fayyaa, keellaan fayyaa fi hospitaalonni sadarkaa adda addaa irra jiran godinaalee garaagaraatti argamanis rakkooleen adda addaa sababa rakkoo nageenyaatiin akka mudatan odeeffannoon biiroo fayyaa naannichaa irraa argame ni mul'isa. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbaboo miidhaa dhaabbilee fayyaa irra ga'ee jiran yeroo ibsan. Sadarkaan miidhaa wal caaluu mala haala qabeenya kan jiraachuu danda'a. Amman jiraachuu danda'a. Hangubatu ni jira. Akkuma kana silaa qabeenya uummataa sababii ta'e qabeenya uummataa kun yeroo kamiyyuu eegamuu qabu sababii ta'eef waan xiqqaan isaan fudhatame waan cimaan immoo kan fudhatanii jira jechuudha. Haa xiqqaatu haa guddatu naannoo godina 11 keessatti rakkoon kun mudateetii jira jechuudha. Keellaan fayyaa baay'een isaanii kanataman baay'eetu hin jiru. Keellaa fayyaa 700 ol kan ta'an miidhaan irra ga'ee jira jechuudha. Akkuma kanas kan gubatanis baay'ee jiru jechuudha. Keellaan fayyaa 180 ta'anii gubatan paashaalii fuulii gubatanii tajaajila haala kan ta'antu jira jechuudha. Gubate fayyaa fi miidhaan irra gagga'e hatami kanneen caccaba foddaansaa walbannisaa sababa adda addaatiin miidhaan kan irra ga'e garuu istiraakcharii isaa kan jiru naannoo 146 gubachuun kan irra ga'e gubate jechuudha naannoo 12 jechuudha. Akkuma kana hospitaalli illee miidhameera. Gubachuus baate barbadaa'us yoo baate foddaansaa caccabuu barbannisaa caccabuu firaashiin gubatamuu filisi meeshaalee yaalaa qorichi keessaa hatamuun kuni hospitaalota baay'ee keessatti mudateetii jira jechuudha. Keessumaa hospitaalota naannoo lixaa jiran kana keessatti waan kun wal deddeebiin bakkeetti mudateetii jira jechuudha. Jiraattonni naannichaa godinaalee adda addaa akka jiranitti waggoota 3 darbaniif dubartoonni mana keessatti dahaa turan ammas akkasumaan itti fufeera. Tajaajilli yaalaa dhukkuboota birootiifis addaan citee jira jechuun ibsanii Aadde Ishii Magarsaa jiraattuu godina Shawaa Kaabaati. Dubartiin deechuun bakkatti deechuun qabdu manni yaalaa hin jiru. Maluma aadaatiin fayyadamna malee manni yaalaa hin jiru. Wanni itti bakkeetti haala ammayyaatiin qoricha argachuu dandeenyu hin jiru. Garuu haaluma aadaatiin akkuma abbootiin keenya haadholiin keenya ta'anitti da'uu achumatti waanuma aadaatiin waan akka aadaa waan nu gargaaree nu fayyina malee hin jiru. Ogeessa fayyaa ta'uu isaanii eeruudhaan godina Wallaggaa Bahaatti hospitaala keessa akka tajaajilaa jiran kan eeranii fi maqaa koo nageenya koofan sodaadhaa hin waaminaa kan jedhan sababa rakkoo nageenyaarraan kan ka'e tajaajilli fayyaa sirnaawaa ta'e kennuu dhabuudhaan hawaasni rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira jechuun ibsanii. Keessuma naannoo hojjetaa jirutti amma halkan tisuma haarotiin dhufaan jiran jechuudha. Ambulaansiin halkan hin deemtu. Isa iyyuu warra kan ta'e naadaagaanii fi nuyi keessoota fakkeenyaaf humna hospitaala keenyaa oolte halkan aadaagaatti rifeerri gochuu danda'amee jira jechuudha. Dhimma nageenyaarraa kan ka'e jechuudha. Halkan ambulaansiin deemtu dhimma nageenyaarraa kan ka'e amma fakkeenyaaf naannolee tokko amma dhimma nageenyaa jiru keessa osoo ambulaansiin deemaan jirtu yeroo baay'ee fakkeenyaaf peeshantii fuuldurtoota achi qabnu amma baay'ee irratee jira jechuudha. Teessuma dabalamuusaa qabatee achi dhufu. Rakkoo kana furuudhaaf biiroon fayyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafanne Dr. Tasfaayeen deebii kennaniin. Dubbachuu fi ammas gaaffii namoonni qaban deebisnee jechaa hin jiru. Anis gaaffii yoo xiqqaate emerjensii kan oolu beezik ta'ee lubbuu nama oolchuudhaaf kan oolu gargaarsa karaa adda addaatiin argannee yoonni wanta yookiin godinaalee rakkoon kun keessatti waan guddaa irratti hojjeteetiin jirra. Bittaa qorichaa ministeerri fayyaa federaalaa nu deeggare gara miliyoona 100tiin kaffaluudhaan qorichoota baay'ee barbaachisoo ta'anii buufataalee fayyaa fi hospitaala rakkoon keessatti mudate keessatti akka bitataniif haalatu bitaa kaffala jedhee waraqaa mallatteessee fi dhaabbata jennu ragaa dabarsee jira jechuudha. Achi dhaqanii tokko fudhatu jechuudha. Qorichuma dhaqanii fudhatu hin kaffalanii qoricha jiru sanatti fayyadamaa jiru. Kun waan tokko jechuudha. Inni gara biraa immoo emerjensii diraaksii kan jedhamu. Yoo xiqqaate tilmaamaan gara nama 5,000 jaana jedhamee kan yaadnu deeggarsaan kan nuti argannuuf jira. Inni gara biraa immoo qorannoo fayyaa hawaasaa federaalaa yookiin UKHI kan jennu kuni kiitii kana gara 200 of kennu jechuudha. Kiitii 200 jechuun gara nama 5,000 baay'isnee lakkoofsa guddaadha jechuudha.
kun hiramee jira jechuudha. Dhaabbata mancaan kana keessatti buufataalee fayyaa Ganjikoostii akkuma kana hospitaalota kaanaafuu fi hospitaalota illee dhiigee kana fudhatanii akka itti fayyadaman gochaa jira. Kunuun deebisuu danda'a gaaffii miidhama isaanirra ga'ee fedhii hawaasaa hojjennistiin akka deebisuu dandeenyu hundi keenya itti hilmaamna. Dooktar Tasfaayeen itti dabaluudhaan biirichi dhaabbilee fayyaa barbadaa'an deebisee ijaaruudhaaf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Haalli nageenyaa murteessaadha. Waan hundi isaa gara hojiitti deebi'e jechuun rakkisaa keessumaa hospitaalonni tajaajila kennuutti deebi'anii baay'een isaanii jechuudha miidhaan irra ga'e. Uummati fayyaa tokko tokkos tajaajilatti kan deebi'an jiru, keellaan fayyaas muraasumatti deebi'an jiru jechuudha. Kaan garuu haga bira ga'amee ilaallamee tajaajila kan ittiin deebine darbeetiin jira. Fakkeenyaaf hospitaala gaarii tajaajila dhaabee ture tajaajila kennuutti deebi'ee jira. Sawwaa kana akkuma kana tajaajila dhaabee ture tajaajila kennuutti deebi'ee jira jechuudha. Gaafa tajaajila dhaabuun miidhaan irra ga'eera. Amma miidhaa sana mootummaatti keessaa ba'ee jira. Odoo hin jenne miidhaa amma ta'ellee qabatee tajaajila uummataa kennu immoo uummati dubbisan jaala waan ta'eef itti deebi'ee jira jechuudha. Tajaajila kennaa jira jechuudha. Tajaajila mootummaa yoo kennuudhaaf tajaajila keessumaa emergency service warra jennuun akkuma kana tajaajila illee namoonni iddoo biraa dhaqanii argachuu hin dandeenye karaa irratti sababni tiraanspoorteeshinii hin jirre waan miidhamanii tajaajilatti kennuutti deebi'ee jechuudha. Bakkeen baay'ee. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dhiyeenya kana buufataalee fayyaa rakkoo nageenyaatiin naannoo Oromiyaatti barbadaa'an keessaa 33 deebisee ijaaruun hojiitti akka galan taasisuu beeksisuunsaa ni yaadatama. Yuunaayitid Isteets keessaa afaan Ingiliffaan ala mana keessatti afaan kabiroo namoonni dubbatan bara 1980 bara 2019 gidduu yeroo jirutti lakkoofsi kun dachaa 3 dabaluusaa waajjirri lakkoofsa baay'ina uummataa Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Yuunaayitid Isteets keessa kanneen jiraatu uummata miliyoona 68 hedamu 5 keessaa tokko mana ofii keessatti afaan biraadhaan dubbatu. Lakkoofsi kun bara 1980 miliyoona 23 ture. Kutaa Kaalifoorniyaa keessa kan jiraataniif haadha ijoollee 3 ka ta'an Diinaa Ariid akka jedhanitti kun biyyattiin kan ittiin beekamtu biyya uummati afaan adda addaa keessa jiraatu ta'uusaati. Mana ofii keessatti afaan Arabaa dubbatu kanaaf jalqaba afaan Ingiliffaa dubbachuu dhiisuun gaariidha as koolugaltoota hedduutu jiraataa jedhan. Afaan Arabaa Yuunaayitid Isteets keessatti heddumminaan dubbatamu 5 keessaa tokko. Kan irra hedduu afaan Ingiliffaa ijoollee isaaniitti dubbatan Ariid ijoollee isaanii afaan Arabaa barsiisuuf yaalaa jiran. Dhuguma dubbachuuf ijoollee eessuma kootii akka koo afaan Arabaa hin baranneen qaba. Warra isaanii komachuu baatanis yeroo mara utuu isaan afaan Arabaa itti dubbatanii afaanicha baratanii jaallatu turan jedhan. Afaan Ispaanish Yuunaayitid Isteets keessaa ka dubbatamu afaan lammataati. Uummanni miliyoona 41 ol ka dubbatu yoo ta'u afaan kanneen biroorra dachaa 12 mana keessatti dubbatama. Ispaanish garee hawaasa guddicha Yuunaayitid Isteets keessa jiraatu. Dhibbarraa harka 55 ka ta'an kanneen afaan Ispaanishii dubbatan Yuunaayitid Isteets keessatti dhalatan. Afaan kabiroo 5 Ameerikaa keessatti dubbataman keessaa afaan Chaayinaa, afaan warra Filiippiin Taagaalog jedhamuuf afaan warra Veetnaamii. Maatiin koo mana keessatti afaan Ingiliffaa dubbatu garuu akka hin irraanfannetti innaan mana barnootaatii galu akka afaanichaan sirriitti dubbachuu danda'u galgala afaan Veetnaam natti dubbatu ka jettu ka maatiin ishee Veetnaam irraa gamanatti godaanan barattuu oguma eegumsa fayyaa ilkaanii Jeenii Nigweeni. Innaan ijoollee ture barbaachisummaa isaa hin hubadhuun ture garuu amma akka gaariitti dubbachuuf barreessuu danda'u kootti hedduun gammadaa jette. Hawaasa hiyyeeyyiif tajaajila hin arganneef kunuunsa ilkaanii tola kennuuf gara Veetnaam yeroo deemtu dandeettii afaan isheetti fayyadamuu dandeesseetti. Hiriyoonni ishee hedduun isaanii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Veetnaamii. Afaan sana sirriitti dubbachuu hubachuu waan hin dandeenyeef dhukkubsattoota waliin haasa'uu hin dandeenye jette Nigween. An dargaggoota tola ooltota baay'ee muraasa dhukkubsattoota waliin haasa'uudhaaf waan ta'aa jiru isaan waliin dubbachuu danda'an keessaa tokko jette. Namoonni Chaayinaa, Veetnaam, Taagaalogiif afaan Arabaa dubbatan lammummaa Yuunaayitid Isteets qaban hedduu ta'uu waajjirri baay'ina lakkoofsa uummataa ibsee jira. Raymond John Mosweelaa oguma eegumsa fayyaa Virgiiniyaa keessaaf kan nama qacaru yoo ta'u maatiin isaa warra Filiippiinooti. Afaan dhaloota isaa dubbachuu hin danda'u garuu yeroo dubbatamu ni hubata. Taagaalog loqoda ijoo Filiippiin keessatti dubbatamu yoo ta'u mana isaa keessatti dubbatamaa ture garuu sunillee Ingiliffa wajjin wal makaa ture jedha Mosweelaan. An obbolaa koo 3 keessaa quxisuudha. Obboloonni koo hangafaa 2 biyya Filiippiinsitti dhalatan. Warri koos Filiippiinsi keessatti ka dhalatan yoo ta'u yeroo as dhufanitti na godhatan. Haati koo afaan Taagaalog natti dubbatti an immoo afaan Ingiliffaan deebii kennaafii jedhe.
aadaa dhaloota warra isaatii ijoollee isaatti dabarsuun Mooseelaaf barbaachisaadha. Dhumarratti yeroon fuudhee ijoollee godhadhu tarii afaanicha barsiisuullee yoon dadhabe yoo xiqqaate nyaataaf duudhaa aadaa mataa keenyaa akka isaan qabatanii turan gochuu nan danda'a jedha. Barreessituu waa'ee nyaataaf kan Niiwuork keessa jiraatan Kaatii Eerwee afaan dhaloota haadha isaanii afaan Chaayinaa Mandariin irratti caalaatti ga'umsa argachuuf yaaluuf jecha appilikeeshinii afaanichaa fayyadamaa jiru. Wanti nama ajaa'ibu abbaan koo inni adii lammii Ameerikaa ta'es afaan Chaayinaa dubbataa jedhu Eerwee. Kanaaf warri koo ijoolleen isaanii waan isaan dubbatan akka dhaga'an yoon barbaanne afaan Chaayinaatiin walitti dubbatu kanaaf akka afaan dhoksaatti ilaalu turan jedhan. Isa duraanii caalaa namoonni hedduun afaan lammataa mana keessatti dubbataa innaa jiran kanatti lakkoobsi namoota manatti afaan Ingiliffaa qofaa dubbatanis dabalaa adeemu waajjirri baay'ina lakkoobsa uummataa Yuunaayitid Isteets gabaasee jira. Kunis dhibbarraa harka 25 kan dabale yoo ta'u kabara 1980 keessa miliyoona 100 miliyoona 87 ture bara 2019 keessa gara miliyoona 200 miliyoona 41tti ol guddatee jira.